Wayyaa akkam jirtu nagaa jirtu hordoftoota keenya har'alee oduu gammachiisaa tokkoon deebinee dhufneerra. Artistiin Qaxalee fi artistiin yeroo gabaabaa keessatti dhageettii guddaa argate. Artist Soonaa Taakkala sirba ajaa'ibaa, sirba addaa, sirba akka yeroo duraatitti Itoophiyaa guutuu fi addunyaa guutuu waliin dhahu qabadhee dhufee jiranuun jechaa jira. Artistiin Qaxalee Oromoo kana namni hin beekne ni jira jedhee yaadu maaliif sirbi isaa guutuu addunyaatti miiliyootaan kan dhageeffatamee fi Bolee yaa bolee jechuudhaan warroota afaan Oromoo dubbatan qofa osoo hin taane warroonni afaan Oromoo hin beekne iyyuu ittiin ragadanii fi ittiin bohaaran turan. Mee xiqqoo isin haa yaadachiisu. Boole Oromoo maaltu tuqaree ijoollee jechuudhaan Finfinneen akka handhuura Oromoo taate ifaan ifatti ragaa bahe. Sirba kanaanis guutuu addunyaatti beekamtii fi jaalatamummaa guddaa argachuu danda'ee jira. Sirba kana warroota afaan Oromoo beekan qofa osoo hin taane warroonni Oromoo hin beekne illee ni dhageeffatu ittiin ragadu. Sirba YouTube irratti illee riikardii hedduu caccabseedha. Riikardoota isaa keessaa yeroo gabaabaa keessatti yookaan immoo torbaan lama keessatti ture. Sirbi kun miiliyoona tokko argachuudhaan riikardii sirboota afaan Oromoo kan cabse. Riikardiin biraa immoo sirbi kun Oromoo waggaa tokko illee hin gahin miiliyoona 26 oliin yookaan immoo viyuu miiliyoona 26 ol argachuudhaan riikardii lammaffaa cabsuu danda'ee jira jechuudha. Ammallee artistiin cimaa fi Qaxaleen kun sirba haaraa Afrikaa jedhu qabadhee isiniif dhufaa jira. Oromoo koo nuun jechaa jira. Kunis mata dureen isaa Afrikaa yoo jedhu dura booleen yookaan Finfinneen kan Oromooti jedhee amma immoo Afrikaan kan Oromooti jechuuf deema ta'a yookaan immoo handhuurri Afrikaa ilmaan kush Oromoodha jechuuf deema ta'a. Mee walumaan kan dhageeffannu yookaan immoo walumaan itti kan dhufnu ta'a. Garuu hangasiif namoonni hunduu YouTube yookaan immoo chaanaala sirbi kun irratti gadhiifamu akka duraa chaanaala na biraa irratti gad hin dhiifamu. Chaanaaluma mataa isaa yookaan immoo Soonaa Taakkala irratti akka gadhiifamu matama isaa irraa adda baafannee jira jechuudha. Kanaafuu Oromoo koo hanga sirbi kun gadhiifamu deemtanii chaanaalii sirbi kun irra gadhiifamu kan immoo chaanaala Soonaa Taakkala Official jedhamu subscribe gochuudhaan subscribe isaa ol guddistanii kumaatama seensistanii akka sirbi kun yoo gadhiifamu yeroo tokkoon miiliyoonotaan laalamu akka gootan gamanumaan isin gaafadha. Kanaaf artistoota Oromoo Qaxalee kana akka hin dhabneef waan dandeenyu arginee qarshii kennuu fi dhabuu dandeenya. Garuu immoo wanta isaan gadhiisan kana yookaan immoo sirboota isaanii kana share, like, subscribe goonee fi sirriitti cinaa isaanii dhaabannee hamilee taanee fi akka yeroo biraatiif hin dhabne yookaan immoo artistoota hedduu osoo dandeettii qaban hamilee dhabanii artii kanarraa deeman hedduu jira waan ta'eef akka kanan taaneef Oromoo koo akka bira dhaabattanii sirbi kun yoo gadhiifamu miiliyoonotaan laaltanii akkuma duraatitti surprise isa gootan gamanumaan isin gaafadha. Oromoon galaana waa saba bicuu seete jedhe galaanummaa keessan akka itti agarsiistan shakkii tokko hin qabnu. Qophiin keenya har'aas kanumarratti goolabaa. Namoonni chaanaala kanaafis haaraa taatan subscribe, like gochuun maatii ta'uudhaan wantoota garaagaraa sirboota oduulee waqtawaa fi wantoota barsiisoo fi bashannansiisoo yeroo hunda isiniif gadhiisnu yeroodhaan akka isin bira ga'uuf subscribe gootanii maatii nu taatanii akka nullee gargaartanii fi nu bira nu cinaa dhaabattan deeggartan gamanumaan isin gaafannaa. Nuuf jiraadhaa. Oromoo koo uummata jaalala.